Jirra jirtuu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii oolmaa maal fakkaata nu bira bareedaadha galanni waaqayyoof haa ta'u isiniin jechaa egaa har'ammoo maalidhaan dhuftee sa'aatii kana naan jechuun keessaniin oolu egaa sa'aatiin kuni sa'aatii kara ganamaati jechuudha yeroo nama viidiyoo isinii waraabe kuni. Sa'aatii kana keessatti immoo nyaata akkuma argitan jechuudha jalqaba irratti isinii kaa'een ture nyaanni kuni maqaan isaa maal jedhama akkasumas immoo akkamitti akka hojjetamu xinnoo ishii jechuudha viidiyoo seera isinii waraabuun baay'ee waan natti hin mijanneef jechuudha xinnoo ishii isinitti argisiisee mee isin immoo maqaa isaa koomentii jalatti naa barreessaatii haala ittiin hojjettanis koomentii jala naa kaa'ee anaaf ammaaf gaarii naa ta'e. Egaa ammoo waan haaraas immoo sinumarraa hin baradhaa turtii gaarii hojii kiyya faana. Egaa akkuma argitanii nyaaticha san hojjechuuf jechuudha ashaa kana hojjechuudhaa fi daabboo kana irshoo na barbaachisaa irshoo kiyya haala kanaan irshoodha soogiddaa akkasumas immoo bishaanii xiqqooshii sukkaaratti naqadhee waliin dhaadheetiin jira jechuudha. Egaa ergan akkas godhee booda immoo daakuu qamadiitti naqadhee xinnoo ishii hirdii fi abasuuda gurraacha hirdii xinnoo baay'ee gaariidha jechuudha daabboodhaa fi isatti godhadhee bukeeffadhe jechuudha amma bukeeffachaa jira haala kanaani. Namoonni baay'een seeraan irratti nuuf haasa'e waan jettaniif nyaata yeroo hojjedhu yeroo baay'ee kan ammoo akkuma argitan zayitiidha zayitii kanuma qabdan jechuudha rakkoo qabu zayitii anima zayitii talbaatiif fayyadame baay'ee gaariidha jechuudha sirriitti mi'aa woxiidhaafis isatu irra gaariidha jechuudha itti hojjechuu fi kanaan amma sukkuumadhee lafa godhadhaa jechuudha sukkuumee jechuudha irshoo fi soogiddaa akkasuma abasuuda gurraacha. Sukkaara xinnootti godhadhe jechuudha haala kanaan amma naa bukaa'ee jechuudha baay'ee sa'aatii tokko akkas amma ani eelee tolchee fixutti jechuudha biddeen tolfadhee hagam fixutti naaf bukaa'ee sa'a tokko ol jechuudha. Amma immoo barreechaa kanarree ittiin beeknu yeroo baay'ee barreechaa kanatti hin beeku haa ta'u ittuma jedhee tananii hojjechaa jira haaluma kanaan hojjetama. Egaa isin jechuu barbaade tanani yeroo tokko haala kanaan qursii bunaa hin ta'a jechuudha qursii bunaa baay'ee bareedaa ta'e ta'a qursii bunaa jechuudha bunni yeroo dafoo aadaa keenyatti qursii qaba bunni qursii hin qabnee fi dubbiin qurxii hin qabne tokko jedha oromoon kanaafuu immoo qursii bunaa keenya irratti xiyyeeffachuu fi daabboo keenya haala kanaan tolfachaa jirra mee koottaa wajjiniin haa oollu wajjiniin haa nyaannu bunallee waliin dhunnaa koottaa mee isiniin jechuun barbaada kana fakkaataa haala kanaan xiqqoon beeka baay'ee kana tolchuus hin beeku warra soddaa keenyatti turra tolchuu beekaanu hin beeknu jechuudha baay'ee garuu. Naman dhibu seeraan itti yaadee hin barreessine malee domba barreesse baay'ee gaariidha kinoo haala kanaan tolchee bareedaa kana baaseen jira jechuudha koottaa nyaannu qursii bunaa isiniin jedha yeroo bunni dafetti ammatti garuu bunni dafee hin jiru yeroo bunni dafe immoo deebi'eetiin isin yaama koottaa walii haa nyaannu baay'ee bareedaa baay'ee mi'aawaa isiniin jechuun jaaladha horaa bulaa deeba.